artist Aldoonawwee haadha Oromoo haadha bilisummaa haadha aartii artistii gameettii maayikii qofaan miti qawwee qabattee Oromoo iddoo amma inni jiru kanaan ga'uudhaaf qabsooftuu dubartii calqabaa bosona galtee Aldoonawwee sirna cunqursaa keessatti artistii dubartii mana hidhaa seentee umurii guutuutti murtaa'ee hiriyaasii qabsooftuu asli Oromiyaa waliin asli Oromiyaa nama duutitti murtaa'ee amma lubbuun jirtu shamarran kun lameen Oromiyaa baarraa qabsootota lamaan Oromoon shamarroota hadda dureedhaan yaadatu kabajamtuu keenya jaalatamtuu keenya haadha bilisummaa haadha eenyummaa haadha qubee haadha seenaa haadha siinqee hangaftittii Aldoonawwee odoo of hin jiraanne uummata Oromootiif jiraattee odoo dheebottuu odoo beeloftuu guyyaa tokko ofii isiitii otoo hin yaadne umurii isii cinaa bosona keessa deemuudhaan biyyaa baatee biyya alaa keessa deemuudhaan umurii isii waggaa 15tti immoo kenna Rabbi kenneef aadaa Oromootiin wallisuu daa'imummaarraa kaaftee ilmaan Oromoo haamlee isaanii heebuu akka Oromoon qaroomu Oromoon iddoo isaa akka argatu Oromoon abbaa biyyaa akka ta'e nu artistootatti calqaba kan nu barsiistee ija nu bantee har'a iddoo nuti jirru kan nu geesse Aldoonawwee nuuf jiraatte ija nu bante jannata gaarii nu boqotii jirte keenya asumaan galata warri Aldoonawwee nuuf qabsooftee qabsooftuu keenya jabduu keenya haadha keenya jettanii ganamarraa kaatanii haduu keessaa gaggeessuuf asitti argamtan galata guddaa isinii kenninaan jaalattoonnis itti aansuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa artistii biyyaaf hojjete artistii sabaaf hojjete goota isa calqabaatti jettanii akka goota calqaba guddaatti gootanii gaggeessaa guddaa kana gochuu isaaniitiin maqaa aartii Oromootiin isin galateeffadhaa. Itti aansuudhaan bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa abbootii amantii abbootii gadaa dabalattanii karaa dheeraa kana intala keenya dhala keenya hawwaallanna jettanii harkaan deemaa bultanii dhufuu keessaniif kantiibaa Kadir Jawaar baay'ee isin galateeffannaa. Uummata Harar uummata Dirreedawaa hunda keessan gadda laaffifadhaa jennaanii. Itti aansuudhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa qaama nageenyaa akka gaggeessaa ishii hin banneef karaa kana guutuu kabaja ishii kan eege sirnaan gaggeessitanii sinis galata guddaa isinii galchaa. Maarshi baandii poolisii Oromiyaa ganamarraa kaatanii mana sirraa kaaftanii kabaja guddaadhaan gaggeessaa gootaatiin waan gaggeessitaniis maarshi baandii Oromiyaa asumaan sinis galata guddaa isinii galchaa. Sadumaa irratti gaazexeessitoonni yookiin miidiyaan Itoophiyaa keessa jirtan hundi keessan artistii gameettii kana artistii Aldoonawwee addunyaan waan isin Oromoo hojjette waan isin aartiidhaaf hojjette aadaa Oromoo beeksisuudhaaf waan isin hojjette beeksisuuf asitti argamuu keessaniif maqaa artistoota Oromoo fi maqaa aartii Oromootiin galata guddaa isinii galchaa. Ulfaadhaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kabajamtuu Aadde Hiseene Mahammed itti aantuu kantiibaa magaalaa Adaamaa, kabajamoo obbo Hussein Fayyisoo hoogganaa aadaa fi turizimii biiroo waajjira Oromiyaa, kabajamoo obbo Taayyee Danda'aa itti aanaa ministeera nageenyaa, kabajamoo obbo Saggaayee Danda'aa waldaa muuziqaa fi shubbistoota
Pirezidaantii kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf durataa paartii waajjira badhaadhinaa Dirree Dawaa, kabajamtoota ulamaa'ota keenyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota haadha siinqee, kabajamtoota artistoota keenyaa, kabajamoo ilmasii yookaanis ilmaan ijoolleesii obboleessa keenya mul'isaa Rabbiin Jannatul Firdaws haadhateetiif yookaanis harmee teenyaaf haa kennu jechaa isinii fi maatii keessanillee Rabbiin isin haa jajjabeessu jechuu barbaada. Halluu daawwee guyyaa har'aan tanaa gama fuula Rabbii garagaltee jirti. Rabbiin Jannatul Firdawsiin haa qananeessu. Keessaafuu warri akkanatti isii awwaalcha gootaa gochuudhaaf asitti argamtanii obboleettii teenya yookaanis harmee teenya geggeessuudhaaf jajjabina isinii hawwaa maqaa kiyyaa fi maqaa magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaa tiin gadda kiyya dabarsuu barbaada. Akkasumatti keessaafuu addee Hallee Daawwee yookaanis harmee teenya Halluu Daawwee wanni artistoonni Oromootis artistoonni biraa irraa barachuu qabnu namni keenya dhugaa walii himuun barbaachisaadha. Yeroo dhukkubsatee mana jiru, yeroo namni isa laaluu dhabee, yeroo du'aa qofa akkana waliin qabamanii nama jajjabeessanii bahu odoo hin tahiin silaarra isiin jiruudhaan hawwiin isii akkasii dhukkubsattu namni dillu kun dhufee isii gaafatee isiidhaafillee boqonnaadha ittillee gammaddi jechuun barbaada. Kanaafuu artistoota keenyaa baay'eetu nu boodatti hafee warra yeroo du'an hidhii ciniinnachuu odoo hin tahiin na harkaadhaaf maallaqa baasu odoo hin tahiin rakkinaa fi maatii isaanii hunda cinaa dhaabbannee awwaalcha yoo du'e namni nama awwaaluu dhabamu ammoo awwaalcha san caala namni odoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree nama qubsiisuun barbaachisaadha. Keessaafuu warri waan kanarratti hirmaatan obboleeyyan keenya yeroo hundaa'uu deeggarsa biraa kan dhabamne yeroo Dr. Ali Birraatis yeroo Jaarraa Abbaa Gadaatis yeroo ammaatiis obboleessa keenya Juneedii Yaadataa yookaanis Muraad hedduu galatoomiin jechuu barbaadaani. Itti aansuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa keessaafuu poolisii naannoo Oromiyaa nageenya eeguu akkasumatti hirmaachisuudhaan naannoo hawaasa Adaamaa hawaasa jiru keenyaa fi akkanatti awwaalcha kabajaa qabu mootummaan naannoo Oromiyaa qindeessuudhaan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin hedduu naa galatoomaan jechuu barbaada. Obboleettii teenya itti aantuu kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseene Kaleessarraa eegalee koree walii qabuudhaan hawaasa kana akkanatti akka miidhagu awwaalchi kun akkanatti akka tolu godhuudhaan isii mataa isiitii fi bulchiinsa isiitii fi bulchiinsa Adaamaa baay'ee galatoomfachuun barbaada. Akkasumatti artistoota keenya warra Kaleessarraa imimmaan ijarraa hin goggogin isaan jala rarra'aa laffa'aa arraan tana obboleettii teenya haadha teenya boqochisiisna ja'anii Finfinnee irraayis iddoo hundarraa walitti dhufan obboleeyyan isaanii Rabbii isin haa jajjabeessu maatii isaaniitiifis jajjabina hawwuun barbaada. Akkasumatti nageenyaan awwaalchi yeroo hundaa'uu akka shari'aa islaamaatti namni hin duune hin jiru kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa nabluukum min sharri wal khayri fitna. Namni du'a hin dandamne hin jiru sa'aanis geessu baattus ilmi namaa yeroo itti qabame sanitti yeroo isaaf katabame sanitti gara fuula Rabbii deebi'uun isaa hin oolamu. Hanga jiru namni addunyaa kanarratti wal jibbee wal ceesisee wal hammeessee deemu odoo hin tahiin addunyaan mataan siitiifuu rakkoodha. Hundi keenya karakkate gargaarnee kan dhukkubsatu wallaalannee dadhabaa keenya immoo cimsinee hundi keenya tokkummaadhaan amantaadhaan odoo waliin qoodin akka saba takkaatti saba guddaa takkaatti wal nageenyee
waljala deemnee du'aan obboleeyyan keenya abbicha duroo xuurabumaa beeka namuu bikka jirurratti wal jajjabeessuu qabnaan jedhu barbaada. Asiis warri jirtan abbootii keenya warra maqaa hin dhawin hundaa'u maqaa rabbiitiin ofii isin gaafadhaa. Warri keessaafuu akka shari'aa islaamatti booda ulamaawwan keenya ni dubbatanii odoo isii hin awwaallanne dura namni warraa qabu yoo jiraate haqa irraa qabu yoo jiraate zeyni yookaanis liqiidhaan fuula rabbii duratti gaafatamu waan hin qabneef odoo reefka kana liqii keessa gadi hin kaayine namni wahiin irraa qabaa maallaqaan irraa qabaa haqni xiyya isii bira jiru yoo jiraate oduma asirraa meetaa itti salaannee hin deemne booda ulamaawwan keenya nu gaafatanii namni irraa qabu yoo jiraate nutis bikka buusuudhaan kafaluudhaan isiinis hirriiba nagayaa boqonnaa nagayaa akka gootu hunda keenya isin gaafachuu barbaada. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Galatooma. Kabajamoo obbo Hussein Fayyisoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, kabajamoo obbo Taayyee Danda'aa ministeera deetaa ministeera nageenya federaalaa, kabajamoo obbo Kadir Johaar kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, kabajamtoota maatii fi firoottan aartist Halloo Daawee akkasumas aartistoota jiraattota magaalaa Adaamaa fi ummata Oromoo hundi aartistii gameettii qabsooftuu bilisummaa fi mirga dhala namaa hangafa aartistoota hedduu kan taate aartist Halloo Daawee du'aan of bira dhabuu keenyaan gaddanatti dhagahame maqaa koof maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin ibsuun barbaada. Akkuma beekamu aartist Halloo Daawee umrii ijoollummaa ishee irraa kaastee sagalee uummataa ta'uun umrii ishii guutuu tajaajilaa kan turte gameettii fi ogeettii haadha sagalee kiilolee miidhagaa fi gurraa fi qalbii nama hawwatu. Aartist Halloo Daawee yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee akka hin cabsine aartiin dabaltee kan argisiiste haala siyaasaa fi dinagdee Oromoo Itoophiyaa keessatti irra gahaa ture wallee hojjechaa kan turte goota bara baraan yaadatamtu. Weellistuun Halloo Daawee sirboota kan akka ededa jireenyaa, obboleessa gaarii, wal hora warra keessanii fi kanaaf kanneen biroo weellisuun jaalalaa fi tokkummaa aartiin labsuun beekamtii guddaa horatteerti. Walumaa gala aartist Halloo Daawee fakkeenyummaa aartistootaa, fakkeenyummaa dubartootaa fi dhaloonni ammaas isheerraa waa hedduu barata. Daandii isheen saaqteen aartistoonni keessumaa dubartootaa hedduu horataman. Ummata Oromoo fi sabaaf sablammiin biraas aartiin afaan Oromoo akka jaalatamu taasiste. Goota yoomuu seenaan ishee hin daganne. Xumura irratti maatii fi firoottan dinqisiifattootaa fi ummata Oromoo hundaaf obsa hawwaa isheef Rabbi jannata qubsumaa ishee haa taasisu. Ulfaadhaa galatoomaa milkaa'ina sagantaa kanaatiifis warri deeggarsa adda addaa gochaa turtan maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Kabajamoo taantuu magaalaa Adaamaa Aadde Seenee Muhammad, kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johaar, kabajamoo ministeera deetaa nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa, kabajamoo obbo Tsaggaayee Danda'aa waldaa muuziqatootaa fi sirbitoota pirezidaantii, kabajamoo ilma isii Mul'isa Muhammad fi maatii isaanii, kabajamtoota abbootii amantaa, abbootii gadaa, haadholee siinqee hundi keessanuu guyyaa har'aa addee yookiin kabajamtuu ulfaattuu goota keenya kan taate gaddi guddaa isinitti dhagahame hundi keessaniyyuu jajjabina isinii hawwa. Artist
halloo daawwee miseensa afran qalloo baha Oromiyaa kan taate keessatti qaanqee bilisummaa Oromoo kan labsan keessaa isii tokko. Halloo daawwee qaanqee bilisummaa labsuu qofaa osoo hin ta'in sirbaanis beekamti. Diddaa gabrummaa Oromoo aartii qofaadha osoo hin taane meeshaa hidhannoo hidhachuudhaan bosona galuudhaan bosona keessatti qabsoo sirraa eeggamu akka dubartummaa isiitti Oromoodhaaf wareegama guddaa kaffalaa ture. Artist Halloo Daawwee kana qofaadhaa miti. Diddaa gabrummaa bosonaa qofaa osoo hin taane biyya keessattis galuudhaan sirna adda addaa keessatti qabsoowwan gochaa turteen uummata Oromoo kakaasuudhaan qeerroo ganamaa ka'ii kan kaanaa jechuudhaan qeerroon akka diddaa gabrummaa kana didu weellisa isii keessatti baay'ee dabarsaa turte. Artist Halloo Daawwee walqixxummaa ilmoota namaatiin kan qabsooftu. Keessattuu mirgoonni dubartootaa dhiiraan akka walqixxummaa argatu. Heera keessatti injifannoon akka inni argamu. Dubartiin ol kaatee mataa qabattee akka isiin qabsooftu. Fakkeenyummaa qabsoo dubartootaa hidhannoonis weellisummaanis kan agarsiifte. Halloo Daawween seenaan isii hin dagatamu. Halloo Daawwee uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabdi. Artistoota Oromoon qabu keessaa jajjabduuf ulfaattuu kan taate, Oromoo tokkummaa Oromoo kan labsite, wajjin jireenya Oromoo kan labsite, akkasumas Oromoon diddaa yookiin rakkoo isaarra gahe Afrikaanis addunyaanis akka inni hubatu lallaba guddaa kan goote. Kanaaf Artist Halloo Daawwee yeroo kamiyyuu caalaa yeroo uummanni keenya rakkoo hamaa keessa ture dhukkubsattee illee hin cadhifne, yeroo jijjiiramaa keessattis gahee isii irraa eeggamu hunda isaatu qoodachuudhaaf hojii guddaa hojjetaa ture. Halloon Daawwee artistoota Oromoo qofaaf osoo hin ta'in dhaloota har'aatiif aartii bal'isuu keessatti qooda olaanaa qabdi. Kanaaf isii yoomiyyuu hin dagannu. Oromoon bara baraan isii yaada. Yaadannoon isii immoo isiin nu biraa deemtus yaadannoo uummata Oromootiif dhalootaaf kan keette guddatu jira. Kanaaf Halloo Daawwee seenaa keessatti geggeessaa akkanaa yoo goonuuf goota keenya waan taateef gootummaan hunda caala. Gootummaan ergisaan hin dhufu. Gootummaan dhalootaan dhufa. Oromoo keessaa dhalatte waan gootummaa qabduuf gootummaa isii kana sadarkaa isii eeggatu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa qindeessuudhaan koree adda addaa ijaaruudhaan sadarkaa adda addaa irratti nama gootummaa qabu gootummaadhaan geggeeffamu waan ta'eef kanaaf hirmaannaa guddaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa akkasumas qaamonni adda addaa hirmaatan geggeessaan kun akka ta'u godheera. Kanaaf Halloo hin irraanfannu. Halloo waa adda addaatiin yaadataa deemna. Seenaa isii hojjette aartii isii kana babal'isuudhaan fiilmiidhaan akkasumas misooma keessatti fakkeenyummaa isii hojjette aartii barnoota keessatti akka inni babal'atu ni hojjanna. Kanaaf Halloon waa hunda waan taateef har'a guyyaa har'aa nu biraa deemtus uummanni Oromoodhaa waan isiin nu kennite san gabbisuudhaan bal'isuudhaan akkasumas biiroon aadaaf turizimiidhaa hojii guddaa kan irratti hojjetu. Kanaaf Halloodhaaf kan hawwinu Jannat Firdoos akka argattuudhaaf hundi keenyaayyuu bakka jirru du'aa gochuudhaan kadhannaa. Kanaaf hundi keessanuu isin haa jajjabeessu, jajjabaadhaa isin jedha, ulfaadhaa, galatooma.